Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirtan akkuma beekamu haala yeroo ammaa kan nama raffifne kan nama teechifne kan nama deemsisne kana keessa jirra. Haalli amma itti jirru haala qabsooti. Qabsoon kun maalinni waan kana irratti Oromoon gadi fageenyan wanni gaaffiin uummanni Oromoo yookaan gaaffiin barattoota Oromoo gaaffii eenyuti. Gaaffiin kun gaaffii eenyummaa maalummaa Oromoo bu'uura Oromoo jechuu waan ta'eef waan kana irratti xiyyeeffannoo guddaa bakka goonee fi irraa dubbachuudha jechuudha. Qabsoo gochaa jirra. Qabsoon keenya kun namni nurraa du'e jennee dubbachuurra maaliif biyyi nuti wanni nuti gaafanne daabboo miti yookaan shaayii miti biyya keenya gaafanne. Namni biyya gaafatu wareegama guddaa kaffalaa. Wareegama san booda uummanni yookaan jaalleewwan wareegaman hundinuu qabsoon isaanii yookaan immoo wareegamni isaanii akka kabajaa argatuuf waan isaan irratti wareegaman san galmaan gaafa geenye jechuudha. Gaafa galmaan geenye jechuudha. Haa ta'u immoo wanti nani dhiyeessuu barbaadu namoota waraana keessa jiran, waraanni wayyaanee keessa namoonni jiran namoota akka Kabbadaa Raggaasaa Koloneel Kabbadaa Raggaasatii fi akkasumatti lammaffaa Koloneel Abdusalaam Shimbirroo, sadaffaa akkasumatti Koloneel Ittaanaa Raggaasaa, arfaffaa akkasumatti Koloneel Mariyaa Taarikuu kana durallee caqaseetiin jira, dubbadheetiin jira waa'ee Mariyaa Taarikuu, akkasumatti Koloneel Badhaanee Tarreessaa, jaaffaa akkasumatti Jeneraal Geetaachoo Gaaddisaa nama jedhamu isallee akkasumatti kana durallee dhaamsa kaayefiitiin jira. Akkasumatti Koloneel Abdusalaam Ismaa'il akka saddeettaffaan Shaalaqaa Alamuu Suuraa nama jedhamu, saglaffaan immoo Shaalaqaa Urgaa Damissee jedhama jechuudha. Wantiin koloneelota kanaa fi jeneraala fi shaalaqoota kanaaf dhaamsi ani qabu qawween isin hidhattanii jirtan yookaan wanni isin biyya kanarratti dhaabbiin uummata Oromoof dhaabbanne wanni isin yoo jettanii kan yaaddan jiraate yoo yaada akkasii sammuu keessaa qabaattan yoo ilma Oromoo irraa dhalattan waraana qabdan qawwee qabdan diina ilmaan Oromootti garagalchuu danda'uu qabdan. Diinni ilmaan Oromoo gaaffiin uummanni kaasee otoo hin taane waan Oromoon dubbatu waan Oromoon jedhu otoo dhageessanii deebiin itti kennamee gaariidha. Kanaafuu waan Oromoon jedhu kanarratti yoo nuti gaaffii Oromoo awwaaluudhaaf fi ajjeechaadhaan kan furmaanni waan dhufu natti fakkaatu. Kanarratti uummanni Oromoo hundinuu waan waliigalu natti fakkaata. Kanaafuu nuti ilmaan Oromoo waan kanarratti akka hirmaannaa gootanii waraanni kun akka uummata wajjin dhaabbatu. Uummanni kun immoo qaama keessanii irraa dhalatanii irraa itti guddattanii waan taatanii jirtaniif waa'ee uummata kanaa yookaan waa'ee dhaloonni amma jiru kun biyyi kan dhaloota xiqqaadhaaf namoonni gariin ilmaan kun ijoollee ficcisiisanii jedhan. Ilmaan ficcisiisuun namni afaan ofii fi aadaa ofii biyya ofii ilmoo ofiif kenna jechuudha. Qabeenyi guddoon warra irraa yookaan immoo wanni namarraa fudhatamu seenaa fi biyyaa fi aadaa ofiiti. Kanaaf dhaloonni amma jiru waan kana hubatee biyyi kun kan keenya gara fuulduraatti Oromoo baay'eetu irra jiraata. Aadaan Oromoon badu, afaan Oromoon badu, Oromiyaan ni jiraatti dhiiga ilmaan Oromootiin jedhaniiti qabsootti jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni waan akkasii odeessanillee namootuma yaadni isaanii yookaan hammuma beekumsa isaaniitti jedheetiin hubadhaa. Kanarraan kan hafe ilmaan Oromoo kan biyya keessatti qabsoorra jirtan sabaaf sablammii itti akka hin buune wanni isin gochaa jirtan qabsoon isin gochaa jirtan qabsoo haqaati, qabsoo dhugaati. Biyya keessan gaafattan, mirga keessan gaafattan wanni takka namni haqa qabu hin mo'ata. Haqni hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Kanaafuu wanni amma deemamaa jiru akkuma miidiyaaleen adda addaa abdeetii godhanii Oromoodhaa fi sabaaf sablammii adda addaa walitti naquudhaaf gama hedduun hojjechaa jiranii jara saniif karaa hin bannu
fakkeenyaaf akka Jawaar irratti duuluu fakkeenyaaf akka namoonni TV Oromoo namoota aktiivist Oromoo ta'an irratti duula banaa jiranii akka maqaa gama tokkootiin jechuu kanaafiyyuu maqaa gara Habashaatiin ta'uu mala gara fedheeniyyuu ta'uu mala kanarraa of eeggannoo guddaa godhachuu qabna jechuudha. Kanaan jechuu barbaada wanni nani jechuu barbaadu sadaffaan ummanni Oromoo qabsoo kana galmaan gahuuf barataa qofa hin danda'amu. Ummanni Oromoo kan baadiyyaa jiru warri barattoonni warra keessan baadiyyaadha akka isinii dhaqqaban abbootiin Oromoo warri baadiyyaa jirtan magaalatti ol baatanii ijoollee keessanii birmachuu reeffa ijoollee keessanii awwaaltanii mataa qabattanii boosanii galtootoon taane gumaa ijoollee keessanii baasuu danda'uu qabdan. Gumaan ijoollee keessanii kafalamuu danda'uu qaban. Gumaan yeroo jennu gumaan maallaqaa miti. Maallaqa miti gaaffiin ijoollee keessanii maallaqa argachuufi miti kan isaan gaaffii dhiyeessan haqa. Haqni sun bakka argachuu qabdi. Gumaa yeroo jedhu maallaqatti akka hin jijjiirre. Wanni kun waan maallaqaa miti waan biyyaati jechuudha. Dubbiin biyyaa dubbii lafeeti. Waan jedhamuuf waan kanarratti Oromoon baadiyyaa jiruu fi Oromoon magaalaa jiru daldalaanii fi qabeeyyotiin yookaan immoo sooressi Oromoo martuu ijoollee kana bira dhaabbatee gargaaruu danda'uu qaban jedha. Federaala Oromoo kan Oromoo taatan kan lammiidhan yookaan dhiigan Oromoo taatan namoonni akkasumatti biyya Oromoo keessatti guddatan kan sabaaf sablammii adda addaa illee taatan kan afaan Oromoo beektan dhaamsa kiyya kana biraan naa ga'a. Wanti nan jechuu barbaadu sabni Oromoo kan isin keessatti guddatan kan isin keessatti hortan kan har'a keessatti jiraachaa jirtan borullee kan keessa jiraachuu deemtan ilmaan Oromoon fixinaa. Ilmaan Oromootti qawwee keessan garagarsitanii boru itti gaafatamuu deemtu. Mootummaan har'a akkana jiru kun boru hin jiga. Mootummaan hin jigne hin jiru. Mootummaan Dargii hin jige. Mootummaan Haile Sillaasee hin jige. Akkasumatti biyya ollaa yoo fudhanne Masriin hin kufe. Masri yookaan Ijiptiin hin kufe. Liibiyaan hin kufe. Warri diktaatoroonni namoonni gurguddaan akka Saadaam Huseen hundinuu hin kufan jechuudha. Namoonni akka addunyaa kanarratti sodaa guddoo qaban bakka guddoo qabaachaa turan. Kanaafuu sirni kun yoo dhufe kufee sirna biraatitu dhufa. Sirni dhufu sirna dimokiraatawaa kan dhalli namaa yookaan immoo namna miti bineensoliin illee mirga itti argatan. Sani qabsoon nuti yaannu qabsoon akka nama tokkootti namni tokko mirga guutummaan guutuu qabaachuu qaba jennee waa yaannuuf kanaaf mootummaa kana falmaa jirra jechuudha. Mootummaan kun ajajaa gadiiti amma ajajaa olitti isaantu waan fedhe gochuu danda'a. Har'a jeneraalli Oromoo tokko hamma konoreela Tigree tokkoon gahu hamma matwaalaqaa Tigree tokkoon gahu maqaadhaan achi keessa teessanii yookaan immoo siimpil taatanii akka suuratti akka fakkiitti isinitti fayyadamuurra saba keessan wajjiniin dhaabbattanii gaaffii saba keessanii bakka itti gochuun waan furmaata qabu jedhee tayyaan. Kanaafuu jeneraalonni fi koroneelonni Oromoo keessumaa namoonni akka eenyu Geetaachoo Gaaddisaa bakka jeneraal Kamaal Galchuu kan qabatee jiru akkasumatti namni immoo gama tikaatiin baay'ee beekamaani Koloneel Mariyaa Taarikuuti isin namoonni Oromoo taatan kun please waan guyyaan kun hin darbaa seenaatu isinitti hafaa gaafatamuuf deemtan waan Oromoo irraa of qabaadha. Oromoo wajjin dhaabbadhaadha. Uummatni Oromoo kana bira dhaabbachuudhaaf of qopheessaa. Of gaafadhaa ciisaa yaada. Dhiira akka keessanii namni akka keessanii biyya keessanii irratti Finfinneen har'a gaaffii keessa jirti. Maaliif gaaffii keessa jirti? Uummanni Oromoo guddinni namni Oromoo guddina jibbu hin jiru. Namni guddina barbaada. Guddinni ilmaan Oromoo qote bulaa Oromoo buqqisee lafa Oromoo summeessee ilmaan Oromoo naannoo san jiraatan irratti dhukkuba dhiibbaa fidee kan jiraachisu sun misoomaa miti. Kun jenosaayidii. Duguuggaa sanyiiti. Harka hin beekamiin duguuggaa sanyiitu gaggeeffamaa jira. Duguuggaan sanyii gosa baay'een deema. Kanaafiyyuu waan kana akka gadi fageenyaan laaltan. Uummanni kun waan kana didee jira. Uummanni yoo dide hin hafa jettan. Afaaniin hin jettan hojiidhaan immoo kan isin hojjettan maaster pilaanii hojiirra oolchuudha.
kanaaf wanni isin uummata fuuldura jettan uummata kanarraa waan dhalattaniif uummata kana waan qaanoftaniif hin hafaa jettu yoo achi garagartan immoo kan isin ajaju nama biraati namatu isin hoggana waan ta'eef gaafa inni nyaara isinitti guuru dirqama dhaqxanii nama ajjeestanii jechuudha. Kanaafuu waan kanarraa of qusadhaadha. Har'a Oromoon borullee hin du'a iftaanillee hin du'a dhaloonni hin dhalata garuu wanni nuti gochuu qabnu kan biyya alaa fi kan biyya keessa jirru yaada tokko qabaannee tokkummaa keenyan eenyummaa keenya kabachiifachuuf abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuuf qabsaa'uu du'uu ajjeesuun ajjeefamuun sirna qabsoo keessatti waan jiruuf ani warri obboleeyyan kiyya kanarraa du'anii ummaan Oromoo hundaaf jajjabinan hawaa faamilii isaaniitiif illee akkasumatti rabbii isaan haa jabeessuun jedha. Egaa waan biyyaati biyya ofii irratti namni du'a otoo hin taane hin jiraatan bara baraan jiraatu amma ilmi Oromoo jirutti galmee seenaa keessatti galmeeffamanii ilmaan Oromoo gootawwan Oromoo jedhanii waamamanii jiraatu jechuudha. Kanaafuu kana akka nama du'eetti otoo hin taane akka nama seenaa ofii jireenyi isaanii qaamni isaanii lubbuun isaanii yoo baate seenaan isaanii bara baraan daraaree damboobee lalisaa jechuudha. Kanan jechuu barbaada. Uummanni Oromoo kan Shawaa Lixaa jirtan hundi keessan kaatanii baakkoon hin jiru, jaajjiin hin jiru, geedoon hin jiru, tibbeen hin jiru, shobokni hin jiru. Kuni gudar kara midaatiin akka kan hundumtuu wal qabatee ka'uu qaba. Daannoon kun hundumtuu wal qabatee yaada tokkoon uummanni akka jirutti naannootti labsee tumsa walii gochuun barbaachisaa jechuudha. Akkasuma kara goobanii irratti daanna'ee kara Tulluu Amaaratiin manneen barnootaa jiranii fi barattoonni Oromoo qotee bulaan Oromoo dammaquu qaba. Kanan dhaama akkasumatti Oromoo maraaf jajjabinan hawaa injifannoon kan uummata Oromooti himoona jedheetiin amana jechuudha. Kana injifannoodhaan gallaa qabsoon keenya hamma dhumaatti malee jalqabnee biraa deebi'uu hin qabnu galatooma.